maallaan jetti seetan nagorsii obboleettii koo daa'ima tokkoon qabaa abbaa manaa qabdu jechuudha. Kana jechuun gaa'ela waan qabdudha. Anna mana jaarradheen jira. Mana sana keessa immoo meeshaa waan tokko hin jiru hin guutu. Gaa'is har'aa nama karaan jalaa badee fakkaadheetiin bakka kanatti goraa hidhee taa'aa jira. Gadi ba'ee meedaa keessa jira. Meedaan kun irraa gadi fagaata. Maatii as dhuftee hojjetanii obbo Gammachuun tikee nagaa uffatanii ta'uu hin hafu. Hoolaa tokko qaba. Hoolaa sana wajjin amma karaa argaa jira. Hoolaa korbeessadha jaartii barbaacha na agamsiise. Innaas hoolata namaa keessa hoolaa isa ilaaluunas kana dhufa. Annaa mana wayii tokko jalatti goraa hidheen aduu ofirraa dabarsaa jira jechuudha. Aduun akka malee bahaa jira. Bokkaan roobuu fitee hin beeku. Naannoo nani jiru kana beektu laata? Baay'een keessan beekuun diddaanii. Ani bakka kana hidhee isinitti himu. Kaameraa galagashee akka tokko isinitti agarsiisu yaala koomentii irratti tilmaama. Anna yaa kun mana keenyaan gaditti baay'ee fagoodha. Hoolaan koskunnoo gama sanatti achi darbitee ta'uu nafu baay'ee fagoodha. Annaa gachallaanii daandii makiinaadha. Argitanii isteechirraa siqee immoo isinittan agarsiisa jechuudha. Koomentii irratti yoo beektan tilmaama. Eessa kun? Magaala kam keessa? Safara kam ilaalaa? Mana safara kanaa bixxilli. Warra mana jalqabee akkasitti dhidhiise Waaqayyo irraa haa xumuru. Ameen jedhaa. Warri mana jalqabdanii istan immoo Waaqayyo isinirraa haa xumuru. Annaa kana fakkaata. Hoolaa kollee isinittan agarsiisa jechuudha. Kam akkan eegaa jiru. Akkasii gajjallaan keenya kunoodha. Isinittiin immoo tilmaamaa yerootti aan immoo isinittan himaa jechuudha. Annaa gara viidiyoo keenya har'aatti deebinaa. Na gargaartan isinis immoo yaada qabdan koomentii irratti akka isin qooddanii fi abdiin isinirraa qaba. Gaayis korbeessa hoolaa eeguun baay'ee tokko rakkoo akka rakkootti. Inni jaartii barbaacha fiiga ani waliin rakka'e. Ka'e immoo tokkotti waraqaa ergee as keessa tokko fuusisu laata. Kam akka ta'e isinitti agarsiisa. Hoolaan kun sireensa qalamu bitamee ture. Akka carraa ta'e namatu sarpiraayiz go'ee hoolaa kan biraa qalamee kun hin hafe. Innaa asitti hambisee gurguruudhaaf garuu xiqqoo haa turuu kan jedhu kunuunsa kana jechuudha. Kana jechuudha hoolichi. Argitanii jaartiisa isa kana eegaa jira kun. Argitanii miti. Viidiyoon har'aa isiniif faana hojjechuutii dhufe immoo maal seetan yaada maal nuuf qabdaa hojii taanii viidiyoon kaleessa malee engadda hojjedhe tokko jalatti obboleettiin tokko maal jetti tokko faarratti galaa biyya keessanitti biyya namaa keessatti hin miidhamiina waliin hojjedhaatii nyaadhaa waan isin hiree keessa wajjin jiraadhaa jee xiqqoo tokko haasa'een ture jechuudha viidiyoo sana keessatti. Anna kan keessanii ofii kee abbaa manaa gaarii qabdaaf galinuun jettaa nuti malli nurkaawwattee jirti jettanii Waaqayyoon mala isiniif haa barbaadu jecha tokko immoo maallaan jetti seetan nagorsii obboleettii koo daa'ima tokkoon qabaa abbaa manaa qabdu jechuudha. Kana jechuun gaa'ela waan qabdudha. Anna mana jaarradheen jira. Mana sana keessa immoo meeshaa waan tokko hin jiru hin guuttanne asii immoo haalli nama janni nyaata gaa hin qabu. Daa'imni koollee galinaan jedha. Ati maallaan jettaa kan jedhu ture. Isa kana isinii deebisuuf nagaa jirtuu fayyaa keessanii jarra galata waaqa baga jiraattan. Yoo yaadni kun isinitti tole gochuun nagatiina laayikii godha. Akkasuma immoo qimamoonni jechuudha akkuma koo biyya namaa keessa turtanii biyya keessa jirtan waan itti jirtan kuni warra achi jiruuf ta'a kan jettan yaada bilchaataa ta'e tokko koomentii irratti kun sooshaal miidiyaa waan paablikii ta'e waan ta'eef hagisinii galee piliis walii keessaniif qoqqoodaa walaa jajjabeessinuu isiniin jechuutii barbaadeeni. Innaa obboleettii mana jaarradheeni meeshaa ittiin galfanne yookaan immoo mana keessaa hin bitanne garuu haalli naamichatii hin jiru. Daa'imni koos immoo galinaan jedhaa jette jidduutti murteessuu waan dadhabde natti fakkaata jechuudha. Innaa anatoo ta'ee akkaman godhe kan jedhu kanan deebisuutii danda'u. Isin galee isinis immoo isinitti fakkaate koomentii irrattis yaada keessan naan ilaalanis isheenis immoo ilaalti waan ta'eef waliif haa qoqqoodnu jecha. Obboleettiin gaaffii akkasii kana na gaafatte
Tokkoffaarratti Itoophiyaa keessatti amma wanti nama rakkisu jireenya namatti hadheessee nama jibbisiise mana kiraa jechuudha. Namni qaala'insa jireenya kanaa keessatti mana kiraa ofirraa kaffalee kan daa'ima qabaachuu danda'a. Waa meeqatu jira miti jireenya namaa keessa manni kiraan baay'ee tokko waan hadhaa maraaraa marzii ta'ee jira jechuudha. Isheen kun amma mana jaaladheetiin jira. Garuu meeshaa mana keessaa hin xumuranne jette. An akka kootti wanti ati gochuu qabdu obboleettii koo nyaattee afaan kaatu ku dadhabdi jedhani. Hadhaa dararrii rakkina dhiphina hundumaa waan biyya namaa keessa jiru argiteetta keessas dabartiitte siifi kan si fakkaataniif jechuudha. Yaadni kuni yoon dogoggoritee dhiifama naa godha. Mashin bakki hin jiru haalli nama jannii nyaata gaalli hin qabu jette. Mana namaa keessa taa'ee eenyumti keenyayyuu akka carraattis ta'ee akka namaatis ta'ee hin beeku malee nyaata gahaa nyaanni nuu mijatee nuti tolee osoo hin taane du'a meeqa keessa dabarreetudha. Du'a meeqa nama wanta nachitti jiraachaa ture jireenya akkamii akkan jiraachaa ture waggaa meeqa akkan ture biyya Arabaa keessa. Waggaa meeqa akkan ture maal takka na mudate maal keessa akka darbee dhufee as ga'e otoon isinitti himee hin amantani. Tasumaa jechuudha. Kan na bira jirullee nan amanu isinillee nan amantani. Maybe warra wajjin ture wayi goddanyoota koo ani qofaa hojjechaan turre waan ta'eef saraatinyoota wajjin an ture kan na wajjin turte tokkofaa intala hawaasaa turte hawaasadha mucaan suni ammallee tuma jirti isheenii. Hireen ishee deebise isheetiin anaanummaa sitti naambise waggaasaa olii kan wajjin turre mana tokko keessa. Kilaasii tokko keessa ciisaa waggaasaa wajjin turre jechuudha. Jireenya akkamii akkan dabarse ni beekti isheen. Kanaafuu biyya namaa keessa qanaatiin hin jiru. Gaarummaan hin jiru. Wanti tokko gahaa kan namaaf tokko hin jiru jechuudha. Asis taanaan achi jireenya lafaa jireenyuma biyya lafaatinna waanuma kam durayyuu qabaattis abdiis sitti tolee sitti bades fayyaas qabaadhabis waanuma kamiyyuu taanaan namni tokko ofiin amansiisu taanaan sammuu kee ofiin amansiisu taanaan waa tokko gochuu hin dandeessu. Yoo qabaattis yoo abdis yoo waa yaaddu bira geesses yoo bira gahuu dhaabaattis hin karoorfattu karoorallee hin qabdu masmaraallee hin qabdu maaliifi kuni sosocho'aa jira taanaan waan tokko irratti qalbii kee amansiistee yaada kee amansiistee kana godhachuun qaba akkasitti jiraachuun qaba karaa kanaan siistema kanaatiin jiruuf jireenya koo bakkuma jirtu keessa jiraadhu ala jiraadhu eessayyuu akkasittiin of amansiistee hin deemtu taanaan yaada mamancaa qabda taanaani rakkoodha. Inna of amansiisuun murteessaadha. Kanaaf obboleettiin kun maal gochuu qabda? Erga waaqayyo si gargaaree mana sii kennee cinqii yaaddoo gidiraa siqiqii mana kiraa keessaa si baasee daa'ima keetti sin galta. Wanti hundumtuu immoo guyyaan nedhe malee gaafa akkasiin galeedhaniifis immoo hin galane jechuudha. Erga mana jaarratti taanaan as geessee ganaa waan biraa keessa galuu osoo hin taane karooraan deemuun baay'ee murteessaadha. Itti yaadanii deemuun nama waan taaneef isarra keessa ollee si yaadna isa borii si yaadna mitiire yaaduunis dirqama. Foon uffataa waan taaneef jechuudha. Innaa hamma kana yoon teesse waan ta'eefu akkaataa amantaa keetti waaqa kee jabinaa fi obsa akkasii kennu kadhachaati. Ji'oota muraasa jechuudha. Ji'oota muraasa hojjedhuuti mana kee sana keessatti. Yoo distiin bitame maan kan nama barbaachisa. Kan itti shiroochi keessaa ol baasan. Yoo sun maankaaf distiin tokko walitti bitame saayinaan nama barbaachisa. Wanta hundumaa tokko bakka. Keessattuu warri mana jaarratanii haala hundumaa xumuratanii mana keessa meeshaa hin galfanne jettan wanti xiqqoo bakka. Wanti xiqqoo namni tokko mana tokko keessa jiraachuuf itti ol seenee gadi ba'uu danda'a jedhu qofadha kan isin irratti xiyyeeffachuu qabdan malee ani soofaa mana keessaa hin qabu meeshaa amma kanaa hin qabu waan akka kanaa hin qabu jette wayi of amansiistanii bakka waan fedhii keessa fedhii namaallee daangaa dhabuyyuu malee waan fedhii keessanii sana guuttachuu wayi immoo akka humna keessaniitti waan xiqqoo meeshaa mana keessatti barbaachisedha. Mataa ishee tokko fakkeenyaaf akkuma nama sinin jedhe distii yoo bitame maan kan dirqama maan kan yoo bitame saayinaan dirqama nama barbaachisa jechuudha. Hundumtu iddoo isaatti mooyyeen buna akkasii jabanaa yoo jiraati siniin akkasii
makattafaan akkasii rakaba kanneen kana fakkaatan. Isaan kana mataa ishee bitattaniitu daftanii xaragraggi jettanii gara biyya keessanii totoo galtanii baay'ee tokko bareeda. Fuuldurattis immoo kam ta'uun qaba. Asittis yoo hojjenne hinuma jiraanna. Biyya namaa keessatti yoo hojjetame hinuma jiraatama. Achis teenyee miti kan argannu asis immoo akkasuma jechuudha. Mana kiraa keessaa baate taanaani namni rakkoon qaba kana rakkadhe sana rakkadhe yeroo jedhu ani hin beeku bichaa namni sun maal akka yaada akkamii akka qabu jechuudha. Kun tasuma waan hin barbaachisne bakka barandaa maaf hin ta'in sharaa maaf hin ta'in sharaa waxxaramaa maaf hin ta'in kan ofiiti taanaan bakka gadi jedhanii walitti seenan qabaateen jennaan rakkoo akka kanaan qaba jedhanii himachuun xiqqoo ishee hin ulfaata haala yeroo ammaa kanaan wal qabate jechuudha. Maaliif mana kiraa keessaa bahuun waan salphaa miti. Abjuu halkanii ta'eetu jirannaa nan gaggabaabsaa yoon dheeressis yoon dogoggorees bakka dogoggora koo jaaf qalbiira naambisaati. Obboleettii koo ji'a muraasa ufaman siisiiti cinqii ofirraa dhiisiiti kuni badii kun tole kun hir'ate kun guuti jechuu dhiisiiti. Qodaa xiqqoo mana keessatti si barbaachisu burguuttachuu dandeessa hojjettee biyya kee keessatti daa'ima kee wajjin jiraattee bakka sana buufachuu dandeessa waan ta'eef kana guuttattee too galtee sin gaabbisiisu. Maaliif hamma kana teessee yoos immoo mana erga caartee mana duwwaatti yeroo galtu amma immoo keessee ganaa achi deebi'u si dhaqata. Kanaaf hidhannanii of amansiisuun dirqamaa isiniin jechuu barbaade jechuudha. Innaa gabaabsee ganaaf galii tokko waan an deebisuu yaalinatti fakkaata. Isin immoo bal'inaan yaada keessan koomentii irratti walii barreessuutii dandeessu. Yeroon tasgabbaa yeroon taa'ee ka'e yeroon itti yaadee dhufu immoo hagam beeku irraa akkan isin irraa hin qusanne sinis immoo na beektu anis immoo siniif hin deebisa jechuudha. Maaliif ani isinis immoo ana waan ta'eef rakkoon keessan rakkoo koo mudaan keessan mudaa koo qaawwa keessan qaawwa